ummanni kun kana booda nutti ka'ee jee oppoodiyoonis wayyaaneenis warri amaaraa kunis ya oromoo dam yeenyaa dam jee nu jaalatee miti beeki nu sodaateeti gaafa sanis nuhuu gargaaruu eegalee jechuu. Abiyyiin sodaa ummanni kun nu sodaate san akkasuma qabee ummata bal'aa isaan gofide kanaas qabatee marii sosoon sodaanne wal nyaachisutti sosoon amanne wanta bareesan wanna TPLF keessa bareesan wal nyaachisuun alatti waggaa 50 bulchuu danda'a Abiyyiin. Qoqqooduun alatti lolaan alatti rasaasaan alatti waggaa 50 bulchuu dandeenya. Aangotti dhufee jira. Paawora dhuunfatee jira. Amma mootummaan nuti bilisoomne mootummaa Oromooti. Oromoo kan wal nyaachisaa jiru laga Raammisitti, Dadaritti, Harargee kan diigaa jiru faannoodha warra Kaabaati. Baale boolla qotachiisee kan gataa jiru warra Kaabaati. Daangaa Somaalee kan muree kannaa jiru mootummaa Kaabaati. Faannoodha. Kan Daaroo Labut riiraadha uummata buqqaasaa jiru faannoodha. Kan maaliif qoqqoodinsa kanatti amana namtichi kun? Uummanni kun waan guddaan barbaadu. Paartiin Oromoodhaa taate umrii ta'e keessa fitte ni beekte. Waan guddaan barbaadu. Aangoo guddoon isiin barbaaddu sun hin jiru. Daawit Ibsaa haawusii tokkotti kanneen yoo fedhe Ameerikatti achi ergee jiruu kana ni jiraachisuu danda'a. Haftaamuun faanuu jiraachuu danda'an. Umrii waa xiqqashoo hafeef. Haga kana wal dandee uummata kana hammatee wal ajjeesuu kana dhaabee kara mariitti biyya kana uummata kana sassaabu Itoophiyaa tana guutuu sassaabu dhuguma Abiyyiin dadhabeeti. Bar osoo inni humna hin qabne warri Kaabaa nu sodaatee jira harka nu hannee jira aangoos nu gadhiisee jira bar. Osoo nuti humna hin qabne erga arakiiloo seenne paawora waraana baankii taankii daaba biyyattii qaraxa biyyattii erga dhuunfanne maali kan nu rakkisaa jiru? Maaf siyaasaa saba xiqqaadhaa fayyadama namtichi kun? Wanni kana yaaddanii Oromoon bulchuu hin dandeessan jedhu san fakkeessee jira. Taanee jira. Baaraga isaati, bolola isaati, aafaa isaati. Maal balleessa? Nin faarfate Oromoon namni qixa Abiyyiidha. Itoophiyaa keessatti faarfame jira. Itoophiyaa keessatti faarfame jira. Sabaaf sablammii bira. Amma mootummaan heeraaf seera biyyattii yoo kabachiisuu hin dandeenye yoo Shimallis Abdiisaa yoo mootummaan biraatti fufuu qabaa jechuudha. Uummata kana balleessuu qabu. Kuni waan hawaasni jechuu qabudha. Heeraaf seerri yoo jiraanne ilmi namaa kun jaldeessa wal nyaata wal findiga. Heeraaf seera kabachiisuu dadhabdee wanti hawaasa amantaadhaan walitti keessuuf hin jiru. Akka wayyaaneen sabaaf sablammiidhaan wayyaaneen Oromoo fi Harargee fi Somaalee walitti kaa'u turte. Waan dadhabdeef marii hin dandeessu. Dimokiraasii hin dandeessu. Wal qixxeessitee bulchuu hin dandeessu. Wal qoqqoodee bulchuudha. Maaf Abiyyiinoo kana maa fayyadama? Onnoo wayyaaneen jala hanga gubbatti Oromoodha. Maaliif fayyadama? Amaaratti osoo rasaasan dhukaafne, Tigireetti osoo rasaasan dhukaafne Oromoon bulchuun dadhabeeti. Maaliif dhukaasuun barbaachise? Aaruun, loluun, finciluun maaliif barbaachise? Oromoo diiguun maaliif barbaachise? Okay, koolidara jedhanii mana baadiyyaa keessa, magaalaa keessa bakka Oromoon jirtu qabeenya Oromoo cabsuun maali wanni barbaachise? Maa ifirraa sodaata namtichi kun Oromoo? Gaafa duraas kan Oromoo ifi kaase'is Amaara ya Oromoo dam keenyaa dam je'ee walit dhalaa'ee waan dabre walii dhiisee nu sodaateeti nu jaalateeti miti ni beeyna. Nu sodaatee dhufe san fidee humneessee Baalee Roobee keessatti, Wallagga keessatti, Harargee keessatti saatanaa hojii jaaree Amaarri akka quufee uummata Oromoo kanaa wajji kan wal fixu godhe isa. Ni beeyna nama keenya jennee waan meeqa obsine. Maali dilanuma dadhabaadha Oromoon? Dilanuma salphataadha Oromoon? Dilanuma Oromoon dandeettii hin qabne aangotti dhufee yeroo biyya kana godhu.
dilanuma Oromoon Somaalee firraa dhorkuu dadhabe, Jabuutii firraa dhorkuu dadhabe, Eertiraa firraa dhorkuu dadhabe, Oromoon sabni bal'aan kun eenyu kan nu xiqqeesse, kan nu cire, kan nu salphise? Maali Abiyyi booda Oromoon mootummaa biraan qabdu? Shimallis itti dabree, Taakkelaan itti dabree, Adaanech itti dabartee sirna kana jijjiiruu hin dandeessutti amantanii isin? Maali caaltuu isaanii ka dirjuudhaan Oromoon ni qabdi nama maali yaanni du'aa fi dadhabaan humna hin qabne yaanni Jabuutiin si tuffattu yaanni Somaalillee hancufa nurratti ufu jiraa bara. Maali humniti akka maal jechuu kun? Arraa maal keessa jirti Itoophiyaan akka Itoophiyaatti yoo kan madaallu taate salphannee jirra. Yoo kan dhugaa dubbannu taate salphannee banne dhamaane yoo kan dhugaa dubbannu taate Tigraayichitaa jirti namni dubbatu hin jiru deebisaa kakannu hin jiru Gaaza unoo Eertiraadhaan naqachuu eegaltee jirti naannoon Amaaraa maal keessa jirti naannoon Oromoo maal keessa jirti waraanni biyyattii qawween biyyattii keessa jirtu maal keessa jirti warri mootummaadha qaamni nagayaan eega jiru hawaasa akkam akka godhaa jiru na caalaa isinii beeka waajjira tokko seenuudhaaf 100,000 namni si dubbisu hin jiru. Hajaatee fixachuu hin dandeessu manni murtii dhabame waajirri cufame saamichatti bobba'an kanaan nu malee nuti Oromoodhaan waan kanaan malee ifitti qaanfachuu hin qabnu nuti kan mootii abbaa gadaa jennee daaraa keessaa fuunee guddifnee ilma abbaa gadaa jennee irra kunnee fi osoo waa meeqa godhu waggaa 8 geenyee jira. Arraa eenyu namni Abiyyi jibbu kamii jira? Hin jiru namni Abiyyi jibbu ni isin fakkeessina. Namni nagaa jaalateeti malee akka waan nama biyya kana diiguu goone hawaasni kun nagaa didee goone barboo hawaasni kun bar dhiiga isaa copheeti Abiyyi aangoo baasee kabajaa dhabee bar. Hawaasni akka Oromoodha dandayaadhaa ni jira jettanii yaaddanii boo? Bar aarsaa kafalet Abiyyi asingee osoo Abiyyi waggaa 8 dhiiga dhangalaasaa jiru mootummaa keenya jennee faarsaa jirra bar. Ilma abbaa gadaa jennee faarsaa jirra bar. Maal haa taanuuf okkee asii achi tiiticha nurraa dhorkuu dadhabe. Bineeyyii haadiree diqaalaa ganda keessaa wali guureeti warra damoosa isaa nyaatu nurraa dhorkuu dadhabe bar. Warra damoosa isaa nyaatu. Moyyaaleen kutte riiraan ummanni riiraa maal keessa akka jiru daangaan Somaalee maal akka keessa jiru dirra dhaamma mootummaa dadhabaa akkanaa kana jijjii dirqama Shimallisitti dabruu qaba. Yoo dadhabne immoo namni biraa dhufee nu haa bulchu. Dandeenye galatooma dhiifama miira keessa seenne. Yeroo dheeraa Akkam jirtu nagaadha? eenyu kan mana gaggeessaa kan dubbituun barbaadin siyaasaatiin harkisaa jirtu ani sila kaabuttaadhumaan took showuu gaggeessi jedhee kolfaaf galee beektu kolfan jaallaa uumaadhuma kootiin akkan sirbaaf qoosaa jaallu sinuun beektu. Yeroo tokko mee waa isiniidhaas waan jedha inni waa jedheedha waan jedha haasaa gidduu kan jiru ana. Ummanni bal'aan rakkoo qaba. Ummanni dhumaa jira wayniin tokshoon hin barbaannu galatoo. Mee wal jala dhaggeeffannu mee. Bakka itti tokshoowii godhuus hin jirru amma yeroon tokshoowii godhuus amma qabu nanaasaa na dhaggeeffadhaa kan obsaas hin dhaggeeffadhee. Dhaabbatu jecha no Jamaal Gamtaa jecha uummatarra fayyadamte san dhiifama gaafadhu dafi. Jecha kamiin? Dhimma sabaa tarkaa qabnaa. Dhimma sabaa keessatti tokshoowii keessatti san dhiifama nan balleessee dafi. You shut up.
Shut up. Kun encouragementidha. Talk show dandeessa. Shut up. Sagalee Shut haasaa up. jidduutti Talk show dandeessa jechuun dan jejeem jejuu wallaaltee amma gartee rakkoon afaan Jimaanuu diraagaa lafarraa baduu qaba Talk jechaaf. show dandeessa jechuun haasaa beektaa qoosaa beektaa utuu biyya Ameerikaa ta'e miliyoonera taatan. Jimaan diraagaa lafarraa baduu qaba Mee walaa dhaggeeffannu jarana amma yaada dhuunfaa Amma qofallee haasa'uu hin qabnu. jobbee kana faasi ari'a afaan hin beeku. He doesn't know the language. Babariyaasi. Talk show naman jejeyyuu ni arrabsite naan jedha. Afaan hin beektanu rakkoon kanadhaan. Nan jejeem gurbaan. afaan Oromoo Amma talk show dhaggeeffadhu talk show kaabuttaan Itoophiyaa dhaqee Finfinnee keessa isa waaqaa. Ijoollee Oromoo hunda talk show kana hunda ni caala. Maal jennaan? Ilaali. Rakkoon keenya kana agartee maraataatu nu gidduu jira. Tokko weedduu na rabsin kaduba. Si arrabsuun miti ishee bira isin kabalaa'u. Afaan hin beekne nama arrabsaarame. Kan danda'utu haasaa, kan danda'utu iyyuu nama dura dhaabbata. Utuun si bira jiraadhe. Joofe dabareen kan isaaniiti callisi Joofe. Kanaafi waan akka kanaa Amma tokkotu sila afaan Ingiliffaa sirraan toluu naasa'in jedha. Hiikkaa isaa beektu afaan Ingiliffaa sirraan toluu naasa'in inaaffiidha. An ogguun afaan Ingiliffaa faranjii wajjin haasa'u afaanuma bareedaa akkanaa isaa fiddeenaan jiru faranjii caalaa naasa'a. Oromoon immoo hin beektuu siin jedha. Anamma koomantii paartii biyya kanarratti nin kenna. Afaan Ingiliffaa bareedaadhaan isa dhugaa haasa'uudhaa fi koomantii an kenne nama dhibba jaallata yookiin gaafii irratti dhiyeessa. Kan Oromoo kunoo waa'ee jimaa haasa'u nama dhorkitan waan jimaa haasa'uun, waa tamboo haasa'uun, waa dhugaatii haasa'uun haasaa salphaadha. Waan xiqqoo kanallee anamma nama faarse dhuftanii maa faarsite talk show dandeessaan haasaa beektaa qoosaa beektaa. Qoosaa beekuun wisdemiidha qabadhaa. Namni yoo aqilii qabaate malee nama kofalchiisuu hin danda'u. Tokko nama kofalchiisa nama arrabsa. Yookiin waa balleessa. Alaa waaqisaamii nifxila qalliqaal jetti warra amaara. Namni utuu hin beekin nama dhungatu furrii namatti dibataa jedhu. Tokko guuqoosu. Amma talk show Itoophiyaa akka kana kanuma Oromoo dabalatee ibin kan afaan Amaariffaa dabalatee gurbaan kun siyaasaa naasaa jedhee kolfaan nama fixa. Kaabuttaan kennaa ajaa'ibaa qaba. Talk show'dhaaf. Biyyuma Ameerikaa kanattuu banadhu. Yoo dandeessa immoo Itoophiyaa dhaqii banadhuun jedhe. Maaliif jennaan talk show'n afaan guddisa. Nama aariirraas buta. Ummata firoomsa. Society guddisa. Walitti hidha. Hiddataa. Walitti harkisa. Ana'u isatu na galche. Maal jedheen isin ximne? Jimmaan ijoolleen durban qabdu innaan anu tokko argeeraa jedhe. Isa dhugaan gamii nama uttiin kolfe gurbaan eessatti argennaan booda isiirra dhakaarra teessuun argee. This is so nice talk. Kanaaf bareedina beektan, qoosaan beektan, bareedina jechuun bareedina afaan keessaa. Eenyummaa kanaaf utuun beekin ol ceetu. Maaliif ceetu? Namuma mormuudhaaf deemtu. Nama mormuuf hin jaalladhu uumaa kan koo keessatti. Waan na fakkaatu immoo bakka fedhetti numa naasaa. Kanaaf mee dubbii siyaasaatti tasa deebinu. Tokko namni baay'ataan rakkoo qaba. Nu baay'eedha. Mana hidhaatti waan jedheesinitti. Oromoon gariinsaa Somaalomeera, gariinsaa Amaaromeera, gariinsaa Araboomeera, gariinsaa Tigroomeeraan jedhe. Yoo raayyaa fudhattan Tigroomeera. Yoo naannoo tokko fudhattan immoo afaanuma Oromoo haasaa malee aadaa Amaaraatiin deema. Yoo naannoo tokko fudhattan aadaa Somaalees ni qabaan jedhe. Kun mana hidhaa keessatti mana badeen jedhe. Yatabattana beet mana adda faca'een jedhe. Dhugaadha kun. Kana walitti fiduun biyya diigame, saba diigame walitti fidanii saba tokko gochuun dalaga xiqqoo miti. Dalaga wacaas miti. Dalaga obsaati. Dalaga beekumsaati. Kan wal namatti fidu aadaa hubannoodha malee humna miti. Kanaaf aadaa tokko nu godhutu iyyuu hin guddatin. Aadaan Oromoo kichuutti mudhiitti murame. Trankeeshin jedhama mudhiitti waa muruun. Aadaan mudhiitti murame kun waggaa 150 guddanne irratti hin dalagamne. Afaan keenya afaan boodattafaa taa'ee afaan ittiin nama arrabsanu malee afaan ittiin siyaasaa haasa'anu biran geenye. Afaan Oromoo miti afaan Amaariffaa afaan haasaa ittiin haasa'anu qabu. Yoo waa'ee Oromoo haasa'u barbaadan gaadhaaf laaduwaadha kan jarri beekan. Kanaaf
Tokko warri Oromoo akka nabbaa biyyaa ta'uun feene muuxannoo kana qabu. Oromoon gosaawaadha. Salphaatti adda dabaafta. Kan Oromoo kana bareechee beeku warra wayyaaneeti. Jeequmsi Itoophiyaa keessa jiru tokkoffaadhaan injiinarii isa wayyaanota. Oromoos kan oofu jara. Warra Amaaraas kan oofu jara. Akkam isinii goona kaa. Kunoo waan aditti mul'atu isinoo ilaali. Goobanaan Amaara jala deemee jirtu ofii keessanii faannoodhaaf wayyaanii jala deemtu. Kana biyyitu godhe baay'ina keenya godhe sadarkaa guddina keenyaatu godhe obsa dhabiisa keenyatu godhe achi kaanee maal goone Hacaaluu ajjeesne abbaan ajjeesu ajjeesne walitti garagalle kanaaf otoo ajjeecharraa of qusannee dura wal ajjeechura har'a Abiyyi aangorra buusuun hin danda'amu. Maaliif naamusaan nama caalte malee aangorra nama buusuu hin dandeessu. Namni naamusa qabu nan isa of to'atu. Disipiliinii naamusa isa qabu. Wayyaaneen Itoophiyaa keessatti jabduudha akkasitti maal. Maaltu jabduu see godhe? Waan seerratti naamusa qabdu. Waan seerratti nu naamusa hin qabnu. Akkuma asitti meeman amma namuma sin barsiisuu danda'a dhugaa sa'uudhaaf sin barsiisuutu hin ta'in. Anaa kana kunoo dhukkenarraa kaastu. Akkamitti wal barsiifna? Akkamitti wal dhageenya? Inni kaanii waan ati nutiin kun eenyu? Nutiin kun eenyu? Nutiin kun Oromoota. Mootummaan diina dhabe addunyaarra hin jiru. Mootummaan qolachuu hin danda'u wayyaane. Mootummaan diina dhabe addunyaarra hin jiru hin jennee garuu mootummaan egaa wayyaaneen nu ajjeesu jiraas jettee nu wal ajjeesu. Atiin kun dhaabbadhu manni kan keeti moo kan bakkaa buttaati? No manni kan Oromooti kan keetis kan kiyyaas. Andaa'uma mi'aat of ibsi eenyuwaati? Ana viidiyoodhaan harkaa qaba. Simple question. Mee emmi jibbana umurii kee barnoota kee no interview godha nam fakkana no meeting eenyu atiin akkana kormoomte kun eenyu nime kormummaa makee ana kana nangartu kormummaadhuma kee kana bakka irraa ka'e jennaan ana malee namni jiru jedhaa jirta ana malee namni jiru jedhaa jirta of tuulummaadha Jamaal gamtaa geeffadhu qoosatiin jiruuti. Joffee callisi asitti meemanii si as keessa ari'utuun ta'utuun naannoo kee jiraadhe kaballaan gurra kee keessaa baasa. Akkasitti immoo maal jennaan you are not even grown up baalageedha. Simple. Kanaaf gurbumta akkana goobe kun eenyu? Kan goobe kun itti dhiisi eenyutu Hacaaluu ajjeesee? Sana keessan gallu atiin kun eenyuun siin jedhamee of ibsi. Aboona nagartuu kaameraa duubaa sitti haasa'utti jiru bara. Yoo ijji keessi nagarre bayi deemu. Dhaloota kee, guddina kee, barnoota kee qoodati siyaasaa keessaa. Maaf barbaadde? Sanarraa si xiinxalla. Ati kan barate maal goote? Kun akkanatti haasa'u jirta. Afaanii alba'aa jirta. Baqataa poolotikaatti gale tokko kan biyya balleesse. Let me say it in English. Economic migrants. Don't worry about English. They are very dangerous. Ati siyasa Don't worry about English. No. Afaan Oromoo bareechi dubbadhu Oromootti kan haasawaa jiru. Waltajjii Oromooti. Gabaabaan si gaafadhe. Daagay waltajjii Oromooti. Namni of beeku of ibsaan. Okay, sorry. I don't know. Don't worry jetteeti miti. Kan beekumsa dabalattu. Afaan Ingiliffaa beeyteefi miti kan beekumsa dabalattu. Daa'imni waggaa shaniis in dubbata afaan Ingiliffaadha. Afaan beekuun akkuma daa'ima afaan Oromoo beekuuti. Nu arra mataan keessi jijjiirame akka afaan Ingiliffaa beekuun beekatti sorry don't worry by the way jecha haasa'uun is old fashion. Old fashion. Just explain yourself. Why you need to explain? Because I want to know you whether you are a political migrant or economic migrant turned politician. For what? Because you don't know the issue. Because you are a political migrant. You're political No, for what? Eisa, wajira kam keessa nagalchuu deemta? Paarlamaana naquu deemta? Wal gaafatanii muutirran kaa'in adiisa. Gilifa Iskindir Naggaa barsiisaa kana barnurra barachuu fedha. Kaabutta sheekaa goggaa maraataa amaaneelii mallatees fiddeetuma asiinuu rabbashta yaa bolleeyso. Gamtaa jechuun bar nama maraataa bar huccuu gadhiisee deemu bar. Hai nama as gubbarratti ol ba'ee islaamni lafarraa dhabamuu qabaa.
je'ee dubbatu Oromoo jechuun gartee nama Islaamaatii miti, nama Ortodoksiitii miti, nama Waanneetii miti, waaqeffataa qofaat Oromoo nama jawas gubbaa fidda. Mee isin hundinuu koppi linkii godhaadhaa waa'ee rakkoo hawaasaa keenyaa haasofnaa Diimaa Labuu yaayaa welcome yaayaa yaasin maqaan kee kun duraa fi duubaanis wal fakkaata. Diimaan Gaasilaa saahiba kiyyaa dhuguma rabbitti haala biyyattii teenya keessa deemaa jiru kana ni mari'annaa. Jamaal gamtaa isa hojjiiftan. Nukute. Ifiif kute bar ni sodaata bar. Bosonaa deemu rabbi keessa namtuudha nama barsiisaa deemu. Isin hundinuu koppi linkii godhaa share waliif godhaa walii daddabarsa jara keenya welcome jaffeetti fufi. Laal waan inni je hin beeku ani hiikaa isaatis hin beeku fakkiyuu nuun jee kute hin beeku waan kana hiikaa afaan alagaatiin nama arrabsuunis duudhaa Oromoo keessatti afaan namni hin beekne nama arrabsuun dhorka. Baaroo welcome dadhabanii yaa warri baaroodhaa beektaa. Ani batee akkam nagaa jirta? Akkam nagaa jirta? Jirtaati maal eessa baddi? Numan caqasaa gabboyeetiin isin caqasaa ture. Garuu kiyyaan kun rakkina qaba. Nama akkanaa ofitti affeertanii isinillee egaa namni akkanaa kun beekta amma maalinni haasa'e keessatti iyyuu eenyutti fudhatama qaba. Amma inni simply waan biraatii miti. Namoonni inni hedduun itti haasa'u nam tokko waa'ee ajandaa isaa guyyaa tokko kan fudhatee beeku hin jiru. Nama hunda wajjin wal nyaataa deema as keessatti. So namni akkana he's not doing nothing. Wanni inni abiyyi bakka abiyyillee bu'ee faayidaan inni buusu tokko hin jiru. Awwale ofiinuu mataan isaatu seeraan argitee namaan hanga maraataa jedheetiin nama hedduu maqaa balleessaa as keessatti inni nuu maraataadha. First let him talk to himself. Nama ofii wajjin haasa'eetu nama biraa wajjin haasa'a. Discipline illee hin qabu. Yaada ammaati reef kaasterra yaada sanarra haasa'uu didee waan biraa haasa'e beektaa. Warra bilchiginnaa kanattu akkana namoota akkanaa kana ofitti fiduu baattaniiti yeroo keessan gubuu baattan bareeda. Galatoomii akkam nagaa jirtanii hundi keessan. Thank you galatoom. Yaa. Thank you Baaroofi. Aboo Adam misooma abga dallee as jala jira akkam ol baasaare ajaa'iba quxuu jaarsi dubran butu arkuus biran kutu aja'aniin teettanii isinitti man bakkan beektanii darasaa batii wantan dhuraakatii yaanii beekta. Dubbii afaanii qabdan dhageessaa. Ijabana Dr. Jamal dubbii afaanii qabdee bar ati daqiiqaa 20 speechiin irra gooteetuma Dr. Tijji dubbachuu dhorkitee bara kiyya. Daqiiqaa 20 giseen hin godhu waan hawaasa keessa jiru hin godhe moo zimbiloo nagar hin godhe. Waan bareeda goote isaas akkasuma mirga kan nuufiitu sirra ture. Mirga namni qixa keenya namaa kan nu eessa jira mirga kanninee fi ifiif deemee namni afaanittis qaben jiru gaafiin gaafadde wal ajjeesaa jirraa miti ga'ee mootummaatii fi hawaasaa maaliin kun gaafiin amma keessan hunda wanni kun. Mootummaan maal godhuu qaba hawaasni maal godhuu qabaadha. Yeroo ati haasawatti san beektaa namni cal jeeti laatte qollee odoo hin quluxin daqiiqaa meeqaaf dhageeffachaa ture akkasumas silaatti dhiiftee wayyaa odoo afaanitti hin qaqqabne gaafiidhaan. Siin itti dhiisa moo isa inni amma kutee jira. Isa. Inni kutee anittis hin dubbanne. Isa sana yeroo biraa oguu dhufe akkas godhe ilaala akkas gaggeessi akkuma inni si dhageeffate. Haasawa gaafii qabu yoo ifi dhalte namni si gaafata. Kan ammoo hin didina. Nama jabeessu. Maraataa hundaaf bakka kennirare maraataa hundaaf bakka kennite maraataa hunda dhaga'uu qabnaan. Nama jimaan diraa gajee amma asirratti waan haasa'u dhaga'uu turte gaati. Ajandaadha laal bar yaadumaanii wal mormanii yaadumaan wal dura dhaabbatanii. Dhiisuu ni dandeessa amma inni ifumaaf deeme. Yaadumaan wal dura dhaabbannees. Xiqqoo takkii afaanitti qaqqabdan dubbii afaanitti qabdan dubbachuma dadhabe daqiiqa lamaafillee bara waliin dhaabeen dubbanne. Haa kun haguma piipii deeggartee malee wanni lakee qabu ija bana. Dhugaarraa mee? Haqni harabbiiti. Isuma haasa'ee erga mana kana keessa dhufe. Ija bana dhageessaa. Daqiiqaa 15 ati akkasitti haasa'u. Okay, kadabra san dhiisuu hin dandeessu abboo yaayaa.
fakkeenyumaaf hin kaase laal fakkeenyumaaf hin kaase dhiisee ammoo teetiif wayyuu jirta haganaa naafaanitti hin kaasina ta'in sin beeka qabu aan dubbiin qabu rakkee amma dubbachuu hin deemu ani dubbachuu hin deemu abgata welcome Yeroo jirtu salaam alaikum akkasi andam naanta sooyya allende yeroo kuno kirikiri Dr. Fayyisa wajji godhaa jirtan man taa'ee dhageeffachaa ture. Razita kadagaa hiikaa lamansaatu nuu jeesi. Darasaan ati darasaa tana maaliif waan inni goota darasaan mandarri fe'iisan baalee gubbaarraa bibidde kee ndaamu namarraa jedhanii ndaamu namarraa ajaan barbarri ishee kutsee yaa Assalamu alaikum ya Sheikh Akhiya yirmina kasi Assalamu alaikum ya Hussein ya Wijolen Awajalan udar baga jiratani Dr. Jamal Bar iyala suukati isoke oguta kataka manafis gari Oromo yero edu waan controversy akkana kana jaalata gartee bakka wal mormii fi rabshaan jiru jaalata manaafillee gaarii dha xiqqoo audience ol kaasuufis bareedaadha ammoo irratti qabdan malee you got you sani ni la audience kana kadro akatin audience one substance qabdu ati haasofte dhufee namni si dhaggeeffata heddumina namaa laalina quality dhaatu irra barbaachisa sunilleen dhugaadha ammoo waan Oromoo kana yoo laalte yeroo hedduu bakka nama arrabsuu fi bakka negativitiin jirtu tanatti heddummaata uumama namaatu akkasii kanaaf yeroo takka itti fayyadamtee tokkunii fi audiensiin nambarri ol ka'e san booda toopikii jijjiirta karaa waan barbaadduutti oofta sunis taaktika miidiyaati istiraateejiidha waan akkasii godhuun bareedaadha maamme. Abo ijoolleen pippii deeggartootni mootanisa. Meeqa mootan? Osoo elekshinan godhinu numa beeknaa. Jechuun meeqa silaa ta'u? Akka mallasaatti illee 90 geessu baannu amma. Yeroo ammaa kana badii Oromoo illee ta'uun isiidhaa waan hafa qabu natti fakkaata. Maaliif hangoo duratti illee qopheessaadhaan jirtu. Akkasittiin harkaa jabana. Naannoo adda addaa keessatti immoo waan namni gartee fakkeenyaa fi ajjeechuma warra viidiyoodhaan nama jeessuu fi yookaan immoo gartee fakkeenyaa fi jenosaayidii isaan gaggeessaa jiran kun marti isaa tuuhu I think boodarra balachuu ta'uuf deemana fakkaata jabana. Lolli naannoo Oromiyaa keessatti deemu lola akka gartee fakkeenyaa fi namoota hedduu makatee naannoo Tigraay keessatti amata lama dura lola teessan argitanii mastii fi distiillee dubartiillee takka osoo hambisirra reeppi godhaa deemuu isaanii quba qabdu. Har'a warra Tigrootaatiif warra Amaaraatii fi warra gartee Eritiriyaadhaa dabalatee Oromiyaa keessa gasseene lola Oromiyaa keessatti ka'u karfaffuun yookaan immoo fakkeenyaa fi jibbansi uummata kanaa fi yookaan immoo gartee warri kun maqaa jecha Oromummaa jiru kanaan lafa kaayan kuni ummata Oromoodhaa gatii guddaa kafalchiisuudhaa ta'a. Opiniyoon akka mootummaatti faca'uun isiidhaa is very obvious. Ifiifillee dandamattee ummata kanallee dandamachiisuu waan danda'uuf deemtu natti hin fakkaatu. Isa kanaatu xiqqashoo na yaachisaadhaa jira. Akka namaatti yoo gartee marii manaati tahe irratti keessa gabbuunee irraa dubbachuu ni dandeenya jechumaaf hin jedhu. Ulfaadha galatooma. Ijoolleen oppoodiyoodhaa tuni waan hunda laaffettee ilaalti. Ijoollee akka malee waslaattaati. Kaaba kana akka malee sodaatee itti bu'uun fedhu amma Abiyyiin. Kan sodaachisee sammaas kan itti kaasees uummanni kunis gartee akka bifa amma qabu kana qabaatus jechoota isaatiitu godhee isaa goosisee ture. Ammaas haala kanaaf uummata gartee kana qopheessurraa wanni amma inni Harargee keessa godhaa jiru Arsii keessa godhaa jira. Uummata kana wal nyaachisu